hattuun tiraafiin irraa haftee wayyaane kan immigireeshinii gola keessatti haftee saba keenya nyaataa jirtu, kan saba keenya miidhaa jirtu, kan namoota baadiyyaarraa dhufan miidhaa jirtu, tiraafiin wayyaane irraa hafti wayyaane zirzirii siin lafa sinii kaakam jirtu harriyoo shaafeeti obboleewwan kiyyaa. Immigireeshiniin waan jarri godhaa jiranu akkuma dheengedda agartan namoonni hammi ta'e irraa qabamanii jiran tiraafiin wayyaanee warri wayyaaneen harcaaftee deemte Oromoo fakkaattee Oromiyaa keessatti haftee saba nyaataa jirtu paaspoortiin erga gadhiifame maal abbaa ishii kan achi teessee uummata nyaataa jirtu an zirzirii siin lafa siniif kaa'a. Kanaafuu yeroo kamillee nu saba keenya dhaabbanna kana shakkii tokko malee la'aan ummu waan jarri godhaa jiranu natu beeka. Immigireeshiniin naannoo hin lakkaa'u amma Oromiyaa hin lakkaa'uwan bakka isaa isinitti himu wal obbeekani Finfinneen kennaa jiru. Finfinneen ija halaalanu malee darbanii haa kennanu malee kennaa jiranii argaan jira. Akkuma isiniin jedhe warri Finfinnee tarii waggaa kennamaa jira asumaanu. Warri maqaan maxxanfamee yeroo duraa riisitiidha. Inni ittaanu immoo namoonni miiseejiin isiniif gale jedhanii miiseejiin fudhataa ture uummanni duraan. Amma garuu mootummaan erga paaspoortiin Itoophiyaa seeneera fudhachuu qaban jedhee beeksisa baase mootummaan dhageessanii jirtu miti. Har'a garuu awwaan qabatamaan irra gaheen qaba. Ummata hattuu irraa hafa wayyaane warri immigireeshinii keessa jirtu warri danfa namaa nyaataa jirtu maa adda qoodda kan baadiyyaadhaa ka'ee halkaniif guyyaa deemee kiiloomeetira meeqa makiinaan deemee bakka immigireeshinii dhaqa paaspoortii baafachuudha jedhe. Namoonni yoo falmachuu hin dandeenye immigireeshiniin tiraafiin wayyaane hattuun kan wayyaane irraa hafte kan saba keenya nyaataa turte qolxoo yookaan kifilii immigireeshinii keessaa akka yaafamtu akka mootummaan qabee baasu yoo didan garuu zirzirii jara lafa siniif kaa'a. Itoophiyaa keessa eessaa haa ta'u eessaa jiraadhinnaan nan beeka bakkasii zirzirii siin lafa siniif kaa'a. Yeroo kamiyyuu an saba kiyyaafan jiraadha malee mataa kiyyaan jiraadhu. Kana hubachuun keessan dirqama. Garii guyyaa 15tti ishaaraa goosifta garii guyyaa 6 kennitaa fi paaspoortii garii maa ija laalta biyyoo abbaan shii nyaattu birrii Oromoo nyaachuudha jette. Waliin beennu nuti hin dhagee sagalee kiyya haga danda'amutti sheernaa godhaasin. Wallahi adeem nan beeka. Amma kun dheengidda sinee kaa'an jira warra bakkee maleedha. Warra bakkee warra akkasiin otuu waa takka quba hin qabaatin otuu geessanii waa takka ashaaraan gooyisin otuu paaspoortiin fuudhin warra maallaqa nyaatu miti kun qophaadha kun adda kun gizeen haasa'utti hubadhaa. Kun warruma immigireeshinii keessaa warra garii dhihoo godhee garii fagoo godhu warra garii ilaalee as dhiyeessee fi warra garii immoo achi fageessu. Damooza mootummaa nyaatti miti hattoonni tirraafii wayyaanee warra achi keessa jirtu. Damooza mootummaa nyaatti miti maal abbaasii nama ija ilaalte akkas gooti. An garuu yeroo hedduu laala yeroo hedduu nan argaa viidiyoon natti ergamaa hubataan jiraan nan beeka. Kun shakkii tokko maleedha waan shakkii hin haasa'uudhaan jedhaniidhaan illee hin haasa'u yoon jedhanii haasa'e akka jedhaaraniin haasa'a malee. Namoonni dubartiin mucaa baattee fageenyaa kaatee karaa bubbulaa dhuftu meeqaan meeqa jirti immigireeshinii gizee dhatte qaxaroon kee guyyaan ishaaraa keetti 6-4 booda paaspoortiin hin jiru mootummaan kennaa hin jiru jedhanii garuu bakka biraatiin hin hojjetatti. Kun qabamuu baannaan zirzirii jara lafa sinii kaa'a zirzirii jara Afrikaan qaba galmee jara Afrikaan qaba tokko lafa sinii kaa'an garuu yookaan immoo of eegi saba ija tokko laali birrii yoo nyaatte guyyaa 5 sii baasaa birrii nyaatte 5 baasiif 10 sii baasaa birrii nyaatte 10 baasiif birrii qabaannaan namni maal hojjete rakkoon qabu haa itti fayyadamu malee waan haajaa sana haa ba'atu malee garii ji'a tokkotti kennita sodaatte garii immoo waa nyaattee ji'a tokkotti kennitaa fi miskiintitti ulaa dura dhaabattu akka hoolaa biyya Arabaa re'ee biyya Arabaa akkamitti ariita akka re'ootaa akkamitti ariiti. Kana mootummaan immigireeshinii tokkoon irra deeme amma Itoophiyaa keessaa kan Oromiyaa kufan dubbataaraan saba biraa beektanii miti sabni biraa akkoo waliin dhaabatanii harcoo wayyaanonni silaa Oromoo nyaataa turte miti tirraafii isii irraa hafte isiin amma Oromiyaa keessa immigireeshinii Oromiyaa keessa jirtu sicha maqaan isinidha. Maqaa jiraan isinidha. Maaliif nyaatama sabni ambar kan na gubu Abiraamiti warra baadiyyaa dhufe na gubaaman warra baadiyyaa dhufe na guba daa'imaa baadhatte dubartii barisaayyuu dhiira rakkoon qabu dhiiraan falmuyyuu rakkoon qabu bakka dhiirri dubartii baadiyyaa dhufte tu na gubdi ana
haadha keeti achi baatee barattee akkas goote maal abbaashii akkas gootee birrii kana akkasitti nyaachuu mootummaan galuu galeessa nama amma ta'e qabameera jedhaaranii hattoonni raafii wayyaanee ammas mootummaan irra deddeemee yoo qabuu baate eessa yoo jettan yoo kana booda of eeggatanii paaspoortii yoo koodiin kennuu ta'e koodiin kennuu miseejiin gallaal yoo immoo maqaadhaan ta'e maqaa laxxafuu guborii iftaanii maal horii seete moo ummata achii fayyadamaa jirtaa bara. Horii seete barriitti ulaatti qabatee teessa ulaa dura hazuurii booda jettaani asirii booda jettee ummatachi olcheta algaa qabatee magaalaa dhufee meeqa abbaa diyyaa fi rakkataara erga Itoophiyaa gati jireen jijjiiramuu fi dedeemee hojjeta ture paaspoortii erga mootummaan gadhiise rakkoon mootummaa bira yoo jiraate akkuma biyya Itoophiyaa fayyaa beekamaadha erga mootummaan gadhiise borii hardhaamaa ummata cinquu maa garii birrii nyaatanii garii shan nyaa'anii maa garii hambisuu. Wallahi ana man danda'u taqiiqeellee hin fedhu hamman danda'utti na yaala garuu immigireeshinii eessaa tokkoon zirzirii isiniif lafan kaa'a eessa hojjettan wallahi lafan kaa'a garuu warri koomentii irratti immoo maqaa biiroo himika maa akkasin taaneta bar sardamanii miti bar sardamiiti miti sardamuu wallaalle maqaa yaraa maxxansuu wallaalle dhiisuun mala kullu banii aadama khaxaa'in namni kamiyyuu dogoggoran hojjeta garuu yoo irraa deebi'eefan. Har'a zirzirii jaraa wala kaa'u wallaalle bar amma warrin qabe warra birrii nyaatee fuudhee kenneefi miti warra biyya alaatti ergu ta'e birrii nyaatee yoo erge haa ergu rakkoon qabu amma nanaa kennita siifan kennaan fixeefi erge miti sun rakkoon qabu amma nanaa kennita paaspoortii siifan baasaa jedhee itti kennee paaspoortii fidee kenneef miti rakkoon qabu barsuun. Inni birrii dhabe maamiidhama ulaa duratti inni birrii qabummoo gizeetti shan nyaamee aduu keessan dhaabbatu isin birriin qabne miskiintittiin horii gurgurattee dhufte lafa gurgurattee dhufte maa rakkatti dhabar yoo nuti naasofneef eenyu naasaaf Allah yal'aan abuu isi achi keessa jirtu tirraafii wayyaanee immigireeshinii keessa jirtu wallahi al'aadiim. والله العادي ميديا رتمك كيسان توكون باسا يو أفنيجن يو سبا كيسان ينجن أن يرو كمل أرجانجرا أجهانجرا والبين وان تو بيا جرو بار يرو كنا تكنولوجي قد تبر أنا إسا يجرا كنا تكنولوجي قد تبر فيديو دايك أرا وانتون دارجا مغرو أنا كارجو إمتان سوبر أكارجو إمتان سو duraan ijoollee warra biyya alaataa ani Dubaayii teessee Kuwaitiin teessee ijoollee durbaanaa turte miidiyaa irratti birrii meeqa deebi'aa tureef meeqa natti mattanii meeqa deebi'eef beektan miti ijoolleen Kaayiroo fa'aa meeqa deebisiisaa fi turani beektan miti himannaa akkasiin dhaabinaasin nama birrii isin nyaate hin dhaabina nama akkas godhe miidiyaa irratti machuun dhaabina maaliif borii baroodha bar garuu yoo birrii kee nyaatee siiski gaggeesse paaspoortii kee sii kenne ashaaraa sii goosiise biyya alaa kee sii deemsise siyoosii kee sii fixe ashaaraa sii gochisiisee si shanya'e kan boolee keessatti rakkanne kan paaspoortii kee rakkoo irra geenye yoo ta'e hammananaa kennitaa kuma birrii takkanaa kennitaa riyaala takkanaa kennitaa nadhee yoo jedhee sii kenne riyaala kumanaa kennitaa nadhee naaf hindhaan sii fan kenna yoo jedhe fixxee biyya fudhatte rakkoon qabu barsun fedhii isaa sii kenne dirqamaan harkaan fuune miti rakkoon qabu sun maa birrii fudhattaa miti bar maa fixuu fi diddaadha tokko. Lammatammoo warra achi keessa taa'ee boriin jiru iftaani sisteema bade ofiin hojjeta wanna akkanaa kun dhaabachuu qaba harcoo wayyaane mootummaan qabuu qaba obboleewwan kiyyaa wada dogoggoree dhiifamanaa godhaa yoo kanarratti yaada qabaatan illee barreessa rakkoo jiru eessa akka ta'e immigireeshinii eessa akka ta'e warri Finfinnee kennaa jiru darbanii paaspoortii kana yoo agartan ta'e kunoo paaspoortiin kun dheengidda fudhatame Finfinneedha nagaan naa jiraadhaa galatooma.